miseensa ABO ta'uu hawwaa gara Ameerikaatti deemuu kan ibsu Jawaar Mohammad boodarra garuu yoon Ameerikaa dhaqu ABO'n tilmaame sun tasuma hin jiru jedhan. Waggootaaf ABO qeeqaa kan ture Jawaar Mohammad keessumaa bara 2009 ABO'n akka hin kaanetti kufuu ibsuun isaa hedduu biratti aarii uumuun ni yaadatama. Jawaar Mohammad waggoota booda dhimma kanarratti deebii amma laateen akeekni barruu sana barreesseef lama qofa ture jechuun hubachiisan. Ashamaa kam jirtu daawwattootaaf hordoftoota Voice of Oromiyaa bakka jirtanitti nagaan keenya isin haa dhaqqabu jenna. Kun xiinxala bal'aa akkasumas ammoo deebii Jawaar Mohammad laateedha. Jawaar Mohammad komiilee ABO'tiif namoota biraarraa itti dhiyaatuuf kutaalee sadiin qoodee deebii laateera. Yeroo dheeraadhaaf namoota isa qeeqan hin jaallatu kan jedhamu Jawaar Mohammad qeeqni isarratti dhiyaatu akkasumas ammoo himannaan isarratti dhiyaatu hundi sirrii ta'uu amanuun amma deebii tokko tokkoon ni laannaa jedhaniiru. Jawaar amma dura ABO Gullallee jechuun dhaaba ABO qeeqaa kan turan illee amma garuu ABO Jaal Daawud Ibsaa ifatti maqaa kaasuun Jaal Daawud Ibsaa hunda qeequu irratti argamu. Barreeffamoota isaa kutaa sadiin dhiyeesse amma komii tokkoffaa yookaan kutaa tokkoffaa dhimma komii ABO irratti deebii inni laate bal'inaan isin biraan geenya. Haga xumura sagantaa teenyaatti dhaggeeffachuun yaada qabdan gara koomentiitiin akka nuuf barreessitan kabajaan isin gaafanna. Kallattumaan gara deebii Jawaar Mohammad guutuutti isin qajeelchina. Barreeffamni Jawaar yoo eegalu. Barruun kun maalirraa ka'eetu barreeffame? Akeeka maaliitiif barreeffame? Xiinxalli sun dogoggora ture jechuun gaaffiilee kanneen irratti deebii laachuuf yaalan. Xiinxalli ABO'n akka hin fayyinetti unkutaa'eera jedhu bara 2009 dhiyeesse sun waaniin ijoollummaa irraa kaasee argaa fi dhagayaa turee fi qorannoon gaafaan Istaanford Yuunivarsiitii jiru taasise irratti hundaa'ee kan dhiyaateedha ture jedhan. Akkuma kitaaba kiyya keessatti bal'inaan barreesse qubsuma lafaa to'annaa ABO jala turte keessattiin dhaladhee guddadhe kan jedhu Jawaar Mohammad maatiin kiyya loltootaaf deeggartoota dhaabaa kana turanii jedhan. Hooggantoonni ABO ciccimoon akka Galaasaa Dilboo, Dhugaasaa Bakakkootiif Raggaatu Roobaa naannoo sana keessa socho'aa waan turaniif faaruu isaanii hunda dhagaa guddannee jedhan. Gootonni akka Jamaal Roobalee yookaan ammoo Guutamaa Hawaas, Bobbaasaa Gadaatii fi Aslii Oromoo dhalattoota naannoo sanii waan ta'aniif gaafa guddanne akka isaanii taane uummata biratti jaallatamuu hawwaa guddannee jedhan. Osumaan ani dhummugaa jiru ABO'n naannoo keenya keessaa dhiibamee fagaate kan jedhan Jawaar Mohammad gaafuma ijoollummaa sanayyuu komiilee qabsaa'onniif hawaasni dhaabicha irratti kaasan dhaga'an guddadhee jedhan. Garuu immoo sirboota qabsoo kan akka Adam Haaruun, Umar Suleymaan, Kadir Sa'iidiif Eebbisaa Addunyaa fa'aa dhaggeeffachaa barsiisota keenyaan ilaalcha sabboonummaa jabeeffataa itti fufnee jedhan. Ergaan dhummugaarraa gara Asallaatiif Adaamaa dhufee booda dabballoota ABO'tiin wal arguun adeemsi fi tarsimoon dhaabichaa afanfaajjii akka qabu hubachuu eegale kan jedhu Jawaar Mohammad ergaan Singaapoor dhaqee booda yookaan Ameerikaa gahee booda waliin dubbii hooggantoonni ABO'tiif hayyoonni karaa intarneetiitiin godhan hordofuun haalli qabsoo Oromoo ABO'n hoogganamtu gaaga'ama keessa akka jirtuun hubachuu jalqabee jedhan. Ta'ullee jedha Jawaar Mohammad dhaabicha irraa abdii hin kutanneen ture. Gara Ameerikaa yeroon dhaquu murteessu dhaabichatti seenuun miseensa ta'uudhaan rakkina jiru sana sirreessuu yaala abdii jedhuuniin socho'aa ture jechuun guutummaatti miseensa ABO ta'uu hawwaa akka ture dubbatan. Akkumaan Ameerikaa dhaqeen sochii hawaasa Oromootiif walga'iilee ABO Los Angelesii fi Bay Area jiran irratti hirmaachuun jalqabe kan jedhan Jawaar Mohammad marii gara paaltookiin gaggeeffamus maqaa akaakoo kiyyaa tolaa bulii jedhuunan hirmaachuu eegalee jedhan. Wanti ani argee fi dhaga'e waan hamilee namaaf kennu hin turre kan jedhan Jawaar Mohammad qoqqoodiinsa ABO'tiif kufaatii ABO yoo ibsan kanaafuu qabsoo Oromoo ABO'dhaan hoogganamtu deebisanii cimsuudhaaf kallattiin dhaaba seenuurra yookaan ABO'tti makamuurra jaarmiyaalee hawaasaa yookaan civic organization jiran cimsuu yookaan ammoo haaroo ijaaruun dhaabicha tumsaa garuu caasaa dhaabarraa walaba ta'anii socho'uun barbaachisaa akka ta'een hubadhe jedhan. Kanumarraa ka'uun illee sochiilee dargaggoota akka OYLC yookaan ammoo IOYA jedhamu jalqabnee turre jedhan. Sababa jaarmiyaaleen hawaasaa dhaaba irraa walaba ta'aniif ijaaruun barbaachiseeftu ture kan jedhan Jawaar Mohammad baraan ani Ameerikaa dhaqe waan lama kan wal faalleessuun taajjabee jedhan. Gara tokkoon Oromoon qabsoo qofaaf osoo hin taane jireenyuma hawaasummaatiif illee ABO irratti hirkachaa ture jedhan. Tajaajila baqattummaa argachuu dabalatee wantoota biraatiif
miseensaaf koree dhaabaatti bilbilataa ture jedhan. Qoosaan gaafas ture tokko namni biyyarraa dhufee eerpoortii gaafa ga'u tajaajila geejjibaatiif ABO gaafata jedhamaa ture. Faallaa kana dhaabichi ammoo jeequmsa murnootaatiin laamsha'ee tajaajila hawaasaa kennuu dhiisi hojiidhuma siyaasaatu sadarkaa gaggeessuu hin dandeenye irra gahee ture jedhan. Walga'iileen hirmaadhe irratti sirba tokkummaatiif faaruu alaabaatiin booda walabaarsa gandummaa faaruuf jibba hooggansaa malee akkamitti diina irratti qabsoofnee bilisoomnaan hin haasa'amu jedhan. Bara 2008 Atakaaroon Keessoo kun dho'ee jaarmayicha garee ABO shaneetiif ABO jijjiiramaa jedhutti adda baasee jedhan. Jawaar namni siyaasaa kun barreeffama isaa itti fufeen yeroo kana rakkoolee dhaaba kana mudatan irratti qorannoo gadi fagoo gaggeessuun jalqabee jedhan. Haaluma kanaan hooggantootaaf qabsaa'ota dhaabichaa buleeyyii biyyoota alaa jiran qunnamuudhaan afgaaffii waliin godheen ture kan jedhu Jawaar jaarraa abbaa gadaa Yaman jiruu fi Galaasaa Dilboo biyya Ingilizii jiru jidduutti namni ani hin dubbisin muraasa ture jedhan. Itti aansee waqtii gannaa yookaan ammoo samarii gara Oromiyaa deemuudhaan ajajoota yeroo san hidhaa ba'an yookaan ammoo hidhamanii turan kanneen hidhaarraa hiikaman hawaasa waraanni keessa socho'aa ture haasofsiseen ture jedhan. Akkasumas ammoo qondaaltota siyaasaatiif waraanaa kan mootummaa ABO'dhaan wal waraanaa turan afgaaffii taasisuun odeeffannoof ilaalcha gama isaanii jirus baruudhaaf yaaleen ture jedhan. Kana irratti hundaa'uudhaan barruu qorannoo bal'aa tokko qopheessee Piroofeesara kiyyaaf dhiyeesseen ture kan jedhu Jawaar gorsa yookaan fiidbaakii isaa irratti hundaa'uudhaan yaaduma qorannoo sanitti cuunfee akka dubbisa idileetiif yookaan ammoo nan academic readeriif ta'utti mata duree Failure to Deliver The Journey of OLF in the Last 2 Decades jedhuun Juulaay 27 2009 bocee hayyoota muraasaaf ergeen ture jedhan. Hayyoonninis wanti ani barreesse sirrii ta'uu naa dhugeessanii maxxanfamuun garuu mooraa qabsoo Oromoo jeeqee fuulduree keetis dukkaneessa waan ta'eef dhiisinaan jedhanii jedha Jawaar. Deebii hayyoonni kennaniif yoo hubachiisu anoo dhiisiin kun ittuu na hammeessiti mitiiree jechuun kan gaafatan Jawaar gorsa hayyootaa sana dideen maarsariitii mana bunaa jedhamu tokko irratti maxxansee jedhan. Sana hordofee duulli xiixaan kallattii maraan natti baname kan jedhan Jawaar akka duula miidiyaadhaan natti banameetti waraqaa san barreessee torbaan itti aanu Minisootaa yoon dhaqu namuma buna na waliin dhuguu dhaba wacaafaadha waan na ari'an natti fakkaata ture jedhan Jawaar. Gaafaan dhaqe garuu namni wal guuree dhufee Starbucks dhiphisee mari'achuutti seenne jedhan. Cuunfaan barruu sanii akkana kaayyoof akeekni ABO sirrii ta'us tarsimoof tooftaa hooggansi ABO hordofe jaarmayicha laamsheesseera yookaan ammoo strategic stagnation kan jedhu ture jedhan. Keessattuu ABO'n dirree qabsootii of baasee biyya biraatti hirkachuun diyaaspooraa irratti hirkachuunii fi aadaan jaarmiyaa ganamarraa dhaale sababoota gurguddaa akka ta'aniin yeroo sana eree jedhan. Barruu kanatti aansee mooraa qabsoo Oromootiif warra ollaattis falmii cimaan ni gaggeeffame kan jedhu Jawaar warri ABO akkamiin dhaaba keenya qeeqxa jechuudhaan diinummaatti yoo na ilaalan hayyoonni gama kaanii ammoo laafina tarsimootiif jaarmiyaa qeequs kaayyoo fi akeekni ABO sirriidha jechuun kiyya dallansiisee dhiphummaan na balaaleeffatanii jedhan. Fakkeenyaaf Piroofeesar Masaay Kabbadaa waliin marsaa hedduudhaaf barreeffama dhedheeraan wal falmineerraa kan jedhu Jawaar dhugaa dubbachuudhaaf akeeka barruu sanii mooraa Oromoo caalaa hayyoota akka Piroofeesar Masaayitu sirriitti hubatee jedhan. Rakkoon qabsoo Oromoo mudatte darrina hooggansaatiif hirkattummaa jaarmiyaati malee kan kaayyoo waan hin taaneef jaarmiyicha dhiifnee kaayyoo sana tarsimoo haariyaan fuulduratti furgugeessuu qabnaa jedha Jawaar. Barreeffama itti fufeen akeekni barruu sanaa yookaan barruu bara 2009 san barreesseef lama ture kan jedhan Jawaar Mohammad kan duraa anmatummaan kiyya hawwiin ABO suphuudhaan qabsoo Oromoo saffisiisuu jedhu sirrii akka hin taane matuma kiyyaafuu of amansiisuu ture jedhan. Sammuudhuma tiyyaan hirkattummaa ABO jalaa bilisa baasuu fedhe kan jedhu Jawaar. Kan lammaffaa dhaabni ABO dogoggoroota tarsimootii fi tooftaa waan laamsheef akkasumas ammoo hooggansa tarsimawaa yookaan strategic leadership mudaalee san furuu danda'u waan hin qabneef hooggansa akkasii horachuufis aadaa fi hojmaata dandeessisu waan hin qabneef amma booda qabsoo Oromoo gaggeessuu hin danda'u waan ta'eef ummatichi taa'ee eeggachuurra furmaata biraa barbaachuu qaba kan jedhuun barreeffamicha barreesse jedhan. ABO'n sadarkaa qabsoo Oromoo gara fuula duraa tarkaanfachiisuu hin dandeenyetti unkutaa'eera jedhee komadhee hin dhiifne kan jedhan Jawaar. San booda falli maali waan jedhu qorannoo fi marii gaggeessuun itti fufee jedhan. Haaluma kanaan tarsimoo qabsoo karaa nagaatiif akkaataa qabsoo Oromootiif
itti fayyadamnu irratti qorannaa waggoota dheeraa gaggeessaa tureen bara 2012 barruu Transforming the Oromo Movement gama biraatiin Reconciling Organizational Stagnation and Evaluationary Progress jedhu qopheesseen ture jedhan. Barruu kanas hayyoota OSCE muraasaaf dhiyeesseera kan jedhan Jawaar kan sirnaan dubbisee fi mari'achuudhaaf fedhii qabaatee qabbannee fi Piroofeesar Mohammad qofa turanii jedhan. Kuuwwan yookiin hin dubbifne takkaa ololuma farra ABO'ti jedhanii dhiisan jechuun hubachiisan. Itti aansee karaa Yaayaa Bashiiriin hooggansa ABO Asmaraa jiruuf ergeen ture kan jedhan Jawaar deebi'iin dhufe waa'ee barruu sanaa osoo hin taane gaafasitti obbo Leencoo Lataafaa dhaaba ODF waan dhaabaniif anis biyyatti galee dhaaba faallaa isaanii akkaan dhaabu obbo Jaaldaawud Ibsaafaan na gaafatanii jedha Jawaar. Deebi'ii Asmaraadhaa dhufterra barruu sanaas akka hin dubbisin ifanaaf ta'ee jedhan Jawaar. Ani garuu deebi'ii hayyoota OSCEtiif hooggantoota ABO'tiin hamileen na cabee hin dhiifne kan jedhan Jawaar yaada qabsoo haaromfachuu fi tooftaalee qabsoo nagaa madaqfachuu magaalota Ameerikaa kaabaa keessatti walgahii hawaasaa haga mana barcaatii fi taaziyaatti barsiisuu ittiin fufee jedhan. Kitaabilee dhimma sanaas raabsaan ture kan jedhan Jawaar dabalataanis barruu Transforming jettu san dargaggoota bara haayiskuulii waliin qabsaa'aa turreef kanneen bara 2005 haga 8 ganna keessa yennaan biyyatti galu wal bareenitti ergaan ture jedhan. Erga isaan dubbisanii booda gara Skype'ti marii bal'aa irratti goonee turre kan jedhu Jawaar barbaachisummaa tarsiimoo fi tooftaa haaraa irratti erga walii gallee booda tiyoorii fi tooftaalee qabsoo karaa nagaa irratti leenjii kennuu jalqabne jedhan. Kitaaba hayyuun Jeen Sharp jedhamu qabsoo nagaa irratti barreesse Dr. Abdusalaam Muhammadii fi Yaayaa Bashiiriin waltaanee afaan Oromootti hiiknee turre kan jedhu Jawaar leenjiif qophiin itti fufees jedhan. Carraa Oromoo faristisaniitti fayyadamne immoo OMN dhaabne kan san booda immoo seenaa biraatii jedha Jawaar. Gabaabumatti barruun Failure to Deliver kaniin mataa kiyyaa fi qabsoo Oromoo hirkattummaa dhaaba laamsha'ee irraa baasuudhaaf qopheessee turedha kan jedhu Jawaar. Namni hedduun shooraan ani sirna wayyaanee buqqaasuu irratti taphadheef na galateeffataa jedhan. Anaaf garuu gumaatni guddaan ummata kiyyaaf godhe qabsoo isaa hidhaa fi hirkattummaa ABO Asmaraa jalaa baasuu ture kan jedhan Jawaar sammuun ummata keenya dhaaba hooggansa isaa alagaadhaan dhuunfatamee fi keessoon isaa unkutaa'ee irraa bilisummaa eeggachuurra fala biraa akka barbaaddatu dammaqsuun itti aansee ammoo tarsimoo filatamaa dhiyeessuun kiyya milkaa'inoota guyyuu hara ittiin galfadhu keessaa isa tokko jedhan. Jawaar Mohammad Oromoo ABO jalaa bilisa baasuu yoo ibsanii fi itti gammaduu eran. Warri gaafas yennaan ani barruu san barreessu na abaaraa turan arra eessa jiran jechuun kan gaafatu Jawaar xiinxalli kiyya sun dogoggora ture laata jechuunis gaafateeram. Barruun sun erga katabame arra waggaa 17 ta'eeraa kan jedhan Jawaar dhaabni ABO ni fayyee duratti tarkaanfatee jechuunis gaafateeram. Sanii as dhuguma wal gaafannaa murna meeqatti caccabeera jechuun gaafatee osoo falaa fi mala biraa barbaaduu baanne dhaabichuma san irratti hirkachuu itti fufnee eessa geenya silaa jechuunis Oromoo gaafateeram. Hubadha gaafan barruu san barreessu dhaabichi rakkoolee keessootiif alaatiin xaxamuu hubadhus hayyuu duree irraa kaasee caasaan ABO basaastota diinaatiin to'atamuu isaanii hin beekun ture jedhan. Jaaldaawud Ibsaafaan basaasaa wayyaanee ta'uu kaniin bare as dhiyoodhaa jechuu isaaniitim. Odeeffannoon amma qaboosoon gaafas qabaadhe qeeqni kiyya kan gaafasii daran qara qabaata ture jechumaaf jedhanii xumuran. Jawaar Mohammad barreeffama kutaa jalqabaa yoo fixan barruu itti aantu keessatti ammoo himannaa qabsoo qeerroo butte jedhuuf deebii Jawaar kennan akkanumaan itti fufnee viidiyoon isin biraan geenya.